keenya ammaa oolmaa Tigraayitti deemna. Oolmaa Tigraayinii waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun amma sadarkaa sadaffaa keessa jira. Waraanni kun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Nagaa waraana kanaan amma warri Tigraay baay'ee waan milkaa'an hin fakkaatu. Waraanicha karaa hin beekamneen yookiin immoo haala hin eegamneen warri Tigraay duubatti arriidaa jiru, duubatti fiigaa jiru. Kanaafi sababni kaa'amee duraan dursee egaa sababa garaagaraatu himamaa jira. Duraan dursee dirooniin jira, rakkoon diroonii kun jira. Dirooniin dhiibbaa guddaa irraan ga'ee jira, iddoo baay'eetti rukutee jira, meeshaa isaanii jalaa barbadeessee jira. Kanaaf diroonichi hojii hojjate qaba jechuudha. Gama biraatiin namoonni sana qofaa miti tarii amma gara tokkoon araarris yaadamaa jira. Maaliif Ameerikaanii duubatti deebi'aa naannoo Amaaraa keessaa baha. Naannoo Tigraayitti galaa. Naannoo Tigraayitti yoo galtanii achiin booda warra dirqisiisnee gara araaratti finnaa jedhanii waadaa galanii jiru. Gaazaadii Abrahaa konflikti zoon kan jedhamu miidiyaa tokko wajjin akka dubbatetti araarri yeroo gabaabaa keessatti hin geggeeffamaa jedhee jira. Gama biraatiin UN'dhaas kan ba'aa jiru wanti dhagahamaa jiru Olusegun Obasanjoo ammallee marii ittuma deemaa jira. Gama biraatiin Olusegun qofaa miti kan marii kana geggeessaa jiruu fi kan araara kana buusuudhaaf tattaafachaa jiru warri biraas qaamoleen biraa informaalii jidduu deemaa jiru jedhamee jira. Kanaafi araarichi jira jedhamee yaadama. Hundumaafiyyuu haga ammaatti wanti ifa bahee mul'ate hin jiru. Haa ta'u malee waraanichi amma har'a naannoo Soqotaatti geggeeffamee jira. Naannoo Soqotaatti waraanni gaafa geggeeffamu waraana sana irratti warri Tigraay amma tokko miidhanii jiru jedhu warra Amaaraay. Haa ta'u malee Soqotaan gara hundumaaniyyuu itti marfamee jira jedhama. Kanaaf amma akka ilaalaa jirrutti dura Gaashanaayyuu kan qabatanii ture, Laallibalaa kan qabatanii ture, amma deebisanii gadhiisuun oolle warri Tigraay. Kanaaf loltuun mootummaa qabachuu hin oolle isaan lamaan kana. Sanaan alas gara bahaatitti hanga Waajjaa Xummugaa galanii jiru. Kanaaf lafa Tigraayittis galuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Keessattuyyuu humni addaa Affaarii fi loltuun biyyattii akkasumas kan Amaaraa sana yaalaa jiru jedhamee jira. Kana keessatti egaa loltuun hedduminaan humna addaa Affaar jedhamanii humni addaa Affaarii hin jiranii. Yoo jiraatanis baay'ee xinnoodha. Yoo loltuu 2,000 hin caalledha. Humni addaa Affaar suni garuu amma humna addaa Affaar ta'ee kan lolaa jiru Eritiriyaadha jedhamaa jira. Isaan asabirraan galaniiti wayyaa humna addaa Affaarii uffatanii achiin booda gowwoomsanii achi keessan humna addaa Affaar fakkaataniiti kan isaan lolaa jiran jedhameera. Kanaaf waan guddaa kan geggeessaa jiranii fi badii guddaa yookiin immoo miidhaa guddaa kan geessisaa jiran isaani jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanaaf waraanichi kun amma sadarkaa sadaffaa kanaanii garamitti akka deemu beekamaa jiru. Haa ta'u malee warri Tigraay hagan eegamne oliin duubatti fiigaa jiru yookiin dheessaa jiru. Kanaaf waan ta'u ganaa laallaa garuu yoo dhuguma araarri sun jiraatee isaan Tigraayitti galanii achiin booda Tigraayin yoo Tigraay irratti qubatanii achiin booda arreenjimentiin tokko ta'e saniin booda laallaa. Haa ta'u malee international community'n ammaan achi mootummaan Abiyyi deebi'ee Tigraay galee Maqalee qabatee uummata kana hin tasgabbeessa kan jedhu abdiin hin jiru. Sana hin godha yoo ta'e international community'n ittiin dhiisu
international community'n guutumatti dhimma kana keessa galuu qabnaa jedhee murteessuu danda'a. Neetonis kana dhimma kana keessa galuu ni danda'a. Kanaafi wanti as deemu walumaanuu ilaallaa jidduu kanatti torban dhufu kanaafi saniin booda wanti ta'u hundumtuyyuu waan as deemaa jiru kana hin mirkaneessaa jedhamee dubbatama. Kanumaan oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaatiin mariin PP Oromiyaa dhumee jira. Abbootiin ni araaramna. ABO'n hin araaramnu jedhanii jiru. Kanaatu jira. Egaa mariin kun naannoo Amaaras qofaatti mari'atee jira. Keessattiyyuu bilchiginnaan Amaaraa cufataniiti kan isaan mari'atanii maal akka murteessan hin beekamu. Haa ta'u malee baay'inaan murteessuu danda'u jedhanii kan yaadanii araarri wanti jedhamu hin jiru jechuu danda'u jedhamee jira. Araarri wanti jedhamu hin jiru. Araara jettanii nutti dhufinaa. Nuti yeroo mo'achaa jirrutti araara jechuuni maaliif barbaachise jechuudhani murteessuu danda'u jedhamee yaadama. Garuu jala muranii kana murteessan kan jedhu nageenye garuu kan Oromiyaa nageenyu jirra. PP'n Oromiyaa egaa akka naannootti irratti mari'atanii jiru. Akka naannootti wanti irratti mari'atamee dhaabbitu wajjiniin hin araaramna. Araara buusuun barbaachisaadha. Biyyattiin kufteerti. Diinagdeen biyyattiis kufee jira. Kanaaf dhaabbitu wajjiniin araaramuun barbaachisaadha. Garuu jedhan akka isaan jedhanitti akka nuti jennu otoo hin ta'in akka isaan jedhanitti shanii wajjiniin araaramuun hin barbaachisu. Maaliif isaanii shiftaadha. Shiftaa waan ta'aniif shiftaa wajjin araarri wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf isaanii sagalee gadi qabannee otoo homtuun nagayinii barbadeessuu qabnaa jedhanii murteessanii Oromoo dhagaye egaa warra si bulchina jedhan kana diina yookiin immoo alagaa hin araaramne jedhanii kadhatu fira ofii obboleessa isaanii Oromoo jechuun Oromoo hundi waliif obboleessa. Oromoon tokko shororkeessaa ta'e Oromoon tokko shororkeessaa otoo hin ta'in hafuu hin danda'u. Obboleewwan amala tokko qabu. Obboleewwan yaada wal fakkaataa qabu. Yaada tokkollee qabaachuu baatan yaada wal fakkaataa qabu. Obboleessi obboleessan shororkeessaan jedhu. Sirna gadaa keessas kan akkasiin jiru. Oromoon hundi qixa mirga qaba. Oromoon tokko hacuucameennaan akka Oromoon hundi hacuucameetti kan lakkaa'amuu qaba. Kanaaf duuti Oromoo tokko miidhaa Oromoo hundaati. Qaama tokko waan taaneef. Kanaaf akkasitti ilaalamuu otoo qabu warri bilchiginnaa abaluu wajjiniin hin araaramna. Abaluu wajjiniin hin araaramnu. Obboleewwan isaanii wajjin hin araaramnu. Diina wajjiniin yookiin immoo alagaa wajjin hin araaramna. Maaliif isaanii yoo dhufanis boru isaanumatti galuu deebi'anii. Isaanumatti galanii isaanuma jala fiiganii isaanuma jala jiganii nuti durumaayyuu akkasiidha warra jedhudha warri kun. Kanaaf manni Oromoo guutumatti warri bilchiginnaan fira ta'uu hin dandeessu. Akka amma jirtu kanatti fira ta'uu hin dandeessu. Bilchiginnaa jechuun ilmaan Oromoo yeroo akkasitti du'an yeroo akkasitti wareegaman kana warra callisee ilaalu warra itti gammaduu fi warra baga goote jedhudha. Abbootii gadaa ajjeesanii kan waan tokkotti hin dhagaamnedha. Kan waan tokko naasuun tokkotti hin dhagaamne. Maaliif akkas ta'e jedhanii quuqamni uummataa tokko kan itti hin dhagaamnedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi warri kun warra mataa gurguratee akka qaruuraa garaa malee mataa hin qabnedha. Xaarmusiin akkasiidha. Waan itti naqan hin baata mataa garuu hin qabu. Akkasiidha warri kun. Asii gadi nyaatu hin dhugu. Wiskii isaanii dhuganii jennaan nyaata isaanii nyaatanii jennaan achiin booda wanti isaan yaadan hin jiru. Lammiin isaanii waan fee ta'e wareegamee du'ee rakkate seeraan ala waan miidhaan irra ga'e wanti isaan yaadan hin jiru. Kanaadha kan isaan murteeffatanii. Egaa kana sadarkaa naannootti kan isaan murteessanii kanumatu gadis darba fakkaata. Sadarkaa godinaatti boru jalqabaa jedhameera. Sadarkaa godinaa fi magaalatti Amboo
naqamtee bakka magaalaan harka jirti jedhanii yaadanii isaanitti boru gadi buusanii mari'atu jedhamee jira. Kanaan egaa kun achittis waan addaa waan eegamuu miti. Yoo tarii uummata keessaa namoonni akkamitti kuni ta'a jedhanii gaafii dhiyeessaniin ala. Kanaaf wanta kanarraa eegamu hin qabu. Waan marii biyyoolessaa jedhamu kana keessatti bu'aan hin dhufa jedhee Oromoon eeggatu hin jiru. Kanaaf Oromoon karaa kamiiniyyuu qabsaa'u qaba. Karaa kamiiniyyuu karaa filachuun barbaachisaa miti. Sadarkaa karaa filachuu irra hin jiru. Qawweetu nu baasaa hin baasa'ee. Karaa nagaatu nu baasaa hin baasa'ee. Karaa hundumaatti karaa dandeessan uummanni biyya sanii falmachuu qabda, iyyachuu qabda. Kana caala du'uun hin jiru. Kana caala mana hidhaati bakka biyya seerri hin jirre. Otoo seerri jiraate seeratu waan barbaade godha. Amma bakka seerri hin jirretti abbaa barbaadetu lafaa ka'ee mana hidhaati nama baasee nama ajjeesa. Kanaafi kuni seeran alummaan akka malee dagaagetti. Seera kabachiisna jedhanii duulan. Garuu seera kabachiisuu otoo hin ta'in nama ajjeesutti kan isaan galan. Kanaaf Oromoon kana baruu qabdan jira. Gama biraatiin Abiyyi Koree heera qorattuu muudeera. Heera jijjiiruudhaaf deemaa jira. Egaa kana har'aa mana murtiitti dhiyeeffatee jira. Mana murtiitti dhiyeessee jira. Mana murtiitti namoonni inni dhiyeesse kuni namootuma egaa Oromoo fakkeessuudhaaf muudeedha. Keessattuyyuu Oromoo haa fakkaatanii jedheeti kan muude seera qorattuu yookiin higga mangist axxaarii moo aqqaaxaarii jedhama. Akkas jedheeti kan inni fide. Isaan keessaa egaa aadde Dastaa Gabruu Magarsaa haga akaakayyuu himanii Oromoodha jechuudha fi Dastaa Gabruuti. Isheen kan egaa abukaatoo turte akka dhageenyetti abukaatoo turte. Dubartiin kun amma achi kaateeti asirratti filatanii. Lammaffaa Bashaadaa Gammachuuti. Innis abukaatoo ture jedhanii Dastaa Gabruu duraanii haadha seeraa turte. Amma isheenis jijjiiramtee galtee. Dabbaba Hayila Gabreel innis achi keessa filatamee jira. Charna Tordofaa innis baay'ee beekamaadha. Abukaatoo beekamaadha namni kunis. Mitikkuu Maaddaa innis gara kibbaa kana fakkaata. Abdiyaaziz Ahmad inni Somaaleedha jedhamee jira. Egaa namoota kana akka heera qoratanii jedheeti kan inni muudee. Heera qoratu kana keessatti warri kun akka teeknikaalii galanii teeknikaal ta'anii kan galan yoo ta'u hojii teeknikiiti kan isaan hojjetanii. Gama biraatiin hojii teeknikii kanaan ala kan hojjetanii kan waan kana to'atan jechuudha. Maazaa Ashannaafi fi Salamoon ammallee itti gaafatamummaa qabu. Kanaaf isaantu walitti qabaa. Isaan alas mana marii federeeshinii kan hoogganu Ageenyota Shaagar walitti qabaa. Kanaaf isaan waan hojii teeknikaal ta'e kan dhiyeessanidha. Haa ta'u malee heera biyyattii qopheessanii jiru. Guyyaa labsamuutu barbaadamaa jira malee heerri biyyattii qophaa'ee jira jedhamee jira. Heera biyyattii kanaa kan qopheesse Geediyoon Ximootiyoosii fi Daggifee Bulaati jedhamee jira. Kanaaf Daggifee Bulaa fi Geediyoon Ximootiyoos waan hunda akka xumuranii fi waan hunda akka waanuma hundumaayyuu akka barreessanii ka'anidha. Kanaaf heera biyyattii kana keessatti federaalizimii naannoo jedhaniiti kan isaan ka'an jedhamee jira. Kanaaf amma Itoophiyaayinnetin መሰረት ያደረገ አስተዳደር jedhaniiti yookiin bulchiinsa Itoophiyaa jiddu gala godhate jedhaniiti kan isaan hundeessuudhaaf deemanii. Kanaan hunda caala Amaaraa iddoo wayiitti kukkutu. Hunda caala garuu Oromiyaa iddoo 3-4tti kukkutu. Oromiyaa akkatti isaan kukkutan carraa 3 kennan jedhanii option 1, option 2, option 3 jedhanii
Option waaniin shawaa guutumatti Finfinnee jala galchuudha. Shawaa guutumatti Finfinnee jala galchanii Wallaggaa, Jimmaa, Ilubaaboor kallattii bakka tokkotti walitti fiduudha. Akkas godhaniiti kophaatti baasuudha. Karaa carraa lammaffaa kan carraa duraa kanaanii Arsii Baalee fi Gujii Boorana bakka tokkotti galchuu Harargee lamaan bakka tokkotti galchanii akkasitti qabachuu naannoo jedhanii territorial jedhanii federalism geographic federalism jedhamsaniini kan kaanii jedhamaa jira. Opshiniin lammaffaa sanarraa addaa miti iddoo tokkotti opshiniin lammaffaa caala kan jalqabaa kan caala kukkutaa jedhameera. Opshiniin sadaffaa garuu naannolii iddoo baay'eetti kukkutaa. Oromiyaa fakkeenyaa fi iddoo 10 olitti kukkutaa jedhanii inni opshinii sadaffaa kuni akkuma durii bara dargiisanii naannoo sanaa godinaalee kana walitti fidanii Wallagga tokko godhanii Jimmaa, Ilubaaboor bakka tokkotti akkas godhanii opshinii sadaffaatti deemaa jiru. Kanas ta'ee sanii heera Abiyyi mirkaneessuudhaaf deemu kan Geediyoon Ximootiyoosi Saamsonaayitii isaa keessa godhatee deemaa jiruuni Oromiyaa hin diigaa jedhamee jira. Kanaaf uummata Oromoo kana hubachuu qabda. Waan piippiin siif qopheessaa jirtu, waan piippiin sii diggisaa jirtu isa kana. Piippiin heera kana jijjiirtee heera isa duraa sanirraa waan baay'ee jijjiiramaa federaalizimii kan naannoo afaan irraa yookiin eenyummaa irraa jijjiiranii gara ji'oogiraafiitti jijjiiruu sanaan alaa naannoleen hunduu afaan Amaaraa barachuu qaba jedhanii jiru. Dirqama suni kompalsarii ta'a afaan Amaaraa barachuun isas itti fidaa jiru. Hiree ofii murteeffachuu haga fottoquu guutumaan guutuutti haqama. Kana keessa haqee jira. Siistamichi paarlaamentarii otoo hin ta'in pirezidaanshaalii ta'a. Kanas akkasitti qopheeffatee jira jedhanii jiru. Kanaaf gaafa himu qofaadha kan inni dubbatamaa jiru malee sodaatanii qabatanii jiranidha malee yeroon isaa keessattuyyuu warra Tigraay erga mo'ateen booda yookiin araara maali jedhee waan erga xumureen booda waan kana uummatatti baasuun isaa hin oolu jedhamee dubbatamaa jira. Kanaan ala kan jiru Wallootti namoonni 17 ol ajjeefaman jira. Amma akkan qulqulleeffadheetti galgala kana nama 17 otoo hin ta'in namni ajjeefame nama 28 jedhamee jira. Nama 28 nama Walloo jiru nama 28 hiriira galchaniiti fixanii reeffallee kaasuu dhoowwanii jedhama. Sababiin isaa shaneedha jedhaniiti jedha. Ani egaa qulqulleeffachuu yaalee jira. Kanaafi kana nu dabarsii jedhaniiti kan natti erganii nama tokko tarii boruu hin galchina jennee yaanna. Achumaa waan ta'ee naannoo sanitti waan deemaa jiru nu hubatee akka nutti himuu gaafannee jirra. Kanaafi dhalataadhuma naannoo sanii galchinaa. Hundaafiyyuu kun egaa hedduu nama gaddisiisa. Nama 28 guyyaa tokkotti dhabuun hedduu waan nama aarsudha, waan nama gaddisiisudha. Biyyattiin sun egaa extra judicial killing ammallee taanaan waan hin oolle waan hin hafne waan tokkoon isinitti hima. Wanti kun har'aa fi ajjechaa fakkaata. Har'aa fi uummata kana waan miidhan, har'aa fi uummata kana mataa uummata Oromoo waan cabsan itti fakkaata. Garuu dhugaan jiru hin cabu. Oromoon hin cabu. Hin cabus Oromoo kuni dhiigni ijoollee kana dhiigni lammii keenya bilisummaa dagaagsa. Bilisummaa dagaagsa malee uummanni kanaan mataa gadi qabatu, uummanni kanaan cabee hafu hin jiru. Kuni walumatti waan inni fidu gaafa tokko itti gaafatamuun hin oolu. Hin tura malee hin du'aasanidha. Hin tura malee
kana gaafa tokko itti gaafatamtu. Warri har'a gocha kana raawwate boru seeratti dhiyaachuu seera fuulduratti dhiyaachuun waan hin oolle. Kanammoo amma jalqabee jira. Manni murtii addunyaa abiyyi mana murtii addunyaatti dhiyaachuudhaaf kun guyyaa irratti mari'achaa oolle amma mirgi namaa dhaabbanni mirga namaa kun komishinii dhaabee jira. Komishiniin kun qoratee achiin booda yakka waraanatii fi yakka waraanaa akkasumas yakka ilma namaa irratti raawwate jechuudhani abiyyi himachuudhaaf deema. Gaafa himatu abiyyi qofaa miti kan himatamu. Hundi isaa warri har'a nama nagaa kana. Nama nagaa hin ta'in maaliif otoo loluun qabame? Otoo lolu qabamee jennaani erga qabameen booda namni kun booji'amee jira, seera jala jira, seeratti dhiyaata, seeratu itti murteessa malee lafaa ka'anii manaa baasanii mana hidhaati baasanii ajjeesu tasuma waan hin malleedha. Kuni waan biyya lafaarra biyya seerri hin jirredha. Seera maalii eegsisus? Akkamitti seera maaliitiin kan bulaniif? Seera maaliitiin mootummaa kan jedhaniif? Mootummaa jechuun xinnoo waan mootummaa isa elementii isa gadaanaa uumuudha. Isa gadaanaa qabaachuudha. Seera eegsisu seeratti nama seeratti dhiyeessanii seerri akka itti murteessu gochuun isa dhumaati. Elementii mootummaa keessa jechuudha. Mootummaan kana gochuu hin dandeenye mootummaa miti shiftaadha. Shiftaa kan jedhamu waan seera hin qabneef, waan seera hin eegneef, waan seera isaa malu hin fudhanneef. Kanaafi kan raawwatan mootummaa shiftaati. Mootummaan shiftaa immoo mootummaadha ofiin jechuu hin danda'u. Addunyaarra deemee immoo hin qaana'u mootummaa dimokiraatawaa karaa dimokiraatawaan filatame mootummaa jechuun dimokiraasiin haafu. Dikteetariin numa jira dikteetarii. Garuu akka dikteetarii tokkotti yoo seeratti dhiyeesse hin du'a. Seerri yoo seeranoo itti murteessan hin du'a warra kana. Maalinni nama qabanii lafaa ka'anii mana hidhaati baasanii ajjeesuun kuni waan hin malleedha. Garuu dhiigni ijoollee kanaa gaafa tokko hunda isaanii xaragee nyaata. Amma hundumtuyyuu akkas godhanii dhumarra badiin taane keessa galanii. Gadaafiin akkasitti bade. Albashir akkasitti mana hidhaatti tortoraa jira. Egaa kanumaan gara oolmaa addunyaa deemna. Oolmaa addunyaatiin United Arab Emirates fi Misiriin wal lolanii jiru. Egyptii jechuudha. Amma lola hamaa keessa galuu akka jiranidha kan dhagahamaa jiru. Misiriin fi United Arab Emirates dubbiin isaanii immoo Ethiopia wajjiniin kan wal qabateedha. Sanaan alasii Turkii wajjiniin kan wal qabateedha. Amma United Arab Emirates kophaa ba'uudhaaf wantaatu fakkaata. Misiriin agammaa Saudiin Omaan taane yookiin Omaan goone Saudiin gara lamaan iyyuu hin jirtu garuu deemtee Misiriitti riqachuun ishiin oolu. United Arab Emirates amma adeemsi ishii biyya baay'eetti hin tolle. Keessattuyyuu Turkiitti hin tolle. Turkiin egaa Turkii fi Misiriin karaa baay'eedhaan wal lolaa turani. Turkii fi Misiriin duraan dursee Turkiitti yeroo riivoluushinii geggeeffame achiin booda dimokiraasiin dhufu Turkii keessatti kan Muslim Braazarsii Misiri keessatti dhiifama. Misiri keessatti kan Muslim Braazarsii gargaaraa ture Turkiidha. Turkiin erga siyaasii Misirii wajjiniin yoo isaan aangorraa ari'amanii yeroo yookiin jeequmsaan waggaa tokko erga bulchaniin booda gaafa aangorraa bu'anii Misiriin Alsiisiin Erdogan wajjiniin walitti bu'anii achiin booda baay'ee walitti bu'eenya hamaa keessa galanii ture. Sana booda dhimma Liibiyaa irratti wal lolanii Liibiyaa irratti Bengaazii kan to'atee jiru Abdallah Haftaar Misiriidhaan gargaaramaa. Yeroo sanitti Misiriin United Arab Emirates sii jira jetteeni achiin booda kan
mootummaa jiddu galeessaa kan addunyaan guutuun international community'n deeggaruu isa immoo Turkiitu deeggaraa ture. Kanaani diroonii isaanii walitti argisiisaa turanii dirooniin Turkii diroonii isa United Arab Emirates rukutaa turte kan Arab Emirates kan Turkii rukutaa turte haala sanaan Liibiyaa keessatti wal waraanaa turanii amma garuu inni suni dhaabbatee kan mootummichi jiddu galaa ergaa mo'ateen booda amma deebi'anii Turkii fi United Arab Emiratesin hiriyyaa akkamii ta'anii jiru. Sanaan alas Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya gaggeeffatanii jiru. Itoophiyaa keessatti egaa investimentii guddaatu kennamee fi lagaarii real estate guddaan biliyeena hedduun akka raawwatanii kan godhamee fi hunda caala ishiin kan gammaddu biyyoonni akka jeeqaman gochuudhaanii biyyoota jeeqamanii biyyoonni diinagdeen isaanii walumaa galatti addunyaa irratti wanti isaan qaban hundi akka barbadaa'u gochuudha. Sumaalee kan bittinneessite biyyattii United Arab Emirates jedhamtu kanaadha. Ammas biyya keenya bittinneessuuf diiguu fi guutumatti biyyattiin sun akka mataa ol hin qabannee gochuudha fi namticha daa'ima egaa sammuun sirrii yaaduu hin dandeenye dhiifama ootizimii jechuun dhuguma ootizimii qabaachuu danda'a. Dhiifama warri rakkoo akkasii yookiin daa'ima akkasii qabdanii namtichi nama sammuun isaa ritaayirdidii wayii fakkaata. Isa kana daa'imee abiyyi kana qabatanii achiin booda waan hundumaayyuu diiguu, waan hundumaayyuu barbadeessuu, waan hundumaayyuu diinagdee biyyattiis walitti dhufeenya uummattootaa qabeenya biyyattiiti jedhamee kan yaadamu inni guddaan tokko walitti dhufeenya biyya uummattootaati. Sun hundi diigamee amma yeroo barbaaddetti gargaarsa irraa dhaabdii yeroo barbaaddetti gaafa inni waa argatu gargaarsa irraa dhaabdii inni gaafa immoo wayyaaniin humna argattee gaafa wayyaaniin miidhamtu wayyaanii gargaaraa turte wayyaanii akka qabatamaadhanii qarshii kennitee fi akka deebi'anii ijaaraman gootee akka naannoo Tigraay ba'anii dhufan gootee jirti. Erga isaan Finfinnee qabachuudhaan tattaafatan immoo liqaa biyyi Chaayinaadhaa kaffaltee Chaayinaanii diroonii ishii akka kennituuf gootee diroonii Chaayinaati baay'inaan kan warra Tigraay miidhe. Kanaan gara lamaaniin iyyuu taphatti. Kana jechuun egaa waan keessaa argattuutu jira. Keessattuu yoo wal waraanan biyyattiin dadhabaa deemti. Gama biraanii Ameerikaan WBO fi TDF akka gargaartu gaafatamtee jirti. Gaazexaan Washington Examiner jedhamu tokko Siiriyaa fi Abiyyi Bashar al-Asadiitii fi Abiyyi gaafatee wal bira qabee jira. Kanaani duraan dursee Siiriyaan biyyoonni hedduun kan irratti wal waraanan taateti booddee akkasitti barbadooftee amma Bashar al-Assad hundumaayyuu mo'atee Ameerikaan dhaga'uu didee international community dhaga'uu didee kunooti didaa hafee kun hundi kan ta'uu danda'u immoo Ameerikaan callisuu isheetiin Ameerikaan harka marattee taa'uu isheetiin yeroo sanitti jedhee jira. Egaa mormitoota Siiriyaa keessaa namni ani argees akkanatti himetti Puutiinis dubbisneerraa Obaamas dubbisnee jirraa Puutiinii isin hin gargaarru jedhee ifatti akka nutti himee naan jedhee Obaamaan garuu waa'ee Liibiyaa saniin iyyuu baay'ee gaddinee jirraa baay'ee gaabbinee jirraa kanaaf lammaffaa akkasitti keessan galluu jedhee garuu wanti sodaataniin oolle Siiriyaan egaa duraan dursee wal jarri karaa nagaati uummata nagaati hiriira ba'anii gaafa falmatanii akkam hiriiran irratti baatu diroonii fi xiyyaraan isaan rukute xiyyaraan gaafa isaan rukutee jiru isaanis booddeerraa Turkiin isaan gargaartee mormitoonni kunii gara qabsoo hidhannootti gaafa galanii sana keessaa Turkiin gaafa gargaartu Raashaan immoo Bashar al-Assad gargaartee Iraan Bashar al-Assad gargaartee
akkasumas Hizboollaan Libaanan keessaa ka'ee biyyoonni sadeen kun guutumatti Bashar al-Assad wajjin gaafa ka'anii Ameerikaan immoo Kurdoota amma tokko gargaartee warra mormitootaa sanis yoo xinnaate amma tokko gargaaruu yaalte garuu caalatti humna mormitootaa kana kan gargaaree Tarkiidha. Kanaan egaa Siiriyaa keessatti bakka garaagaraatti waan garaagaraatu uumame hamma magaala jedhamtu tokko to'atanii gaafa jedhan inni ishee kan to'ate daldala biyyattii to'achuu danda'a. Kanaaf isa ishee irratti yeroo meeqa wal lolanii yeroo meeqa tokko sigigsee gadhiisisee yeroo tokko deebi'ee Inumaayyuu suni maal uumee ISIS'n akka naannoo sanatti uumamuu fi akka babal'atee addunyaa guutuu jeequu godhanii kanaaf power vaakiyuumii akkasitti uumame Ameerikaanii qabsoo meeqanii achi keessaa baastee amma Siiriyaa fi Iraaq keessaa baastee mo'attee kuni Itoophiyaatti hin deebi'u jedhanii yaaduun hin danda'amu jedha gaazexaan kuni. Itoophiyaa keessatti waan akkasii kun uumamuuf carraa guddaatu jira. Duraan dursee amma Iraan, United Arab Emirates, Turkey, Chaayinaan Abiyyi wajjin goranii jiru. Abiyyi wajjin dhaabatanii jiru. Tigraay fi TDF fi waboo eenyu akka gargaaru hin beekamu. Egaa haga ammaa akka isaan dubbatanitti ofiin of deeggarsi keenya guutuun uummata keenyarraa dhufa jechaa jiru. Haa ta'u malee yoo kana Abiyyi ammaa haala jiruun biyyoonni arfan kun wajjin dhaabbatanii walumaa galatti biyya 6tu biyya waraana geggeessaa jira. Biyya sanitti Eertiraan waraana geggeessaa jirti. Sumaaleen waraana geggeessaa jirti. Waraana dhiyeessan isaanii warri kun immoo meeshaa waraanaati kan isaan dhiyeessanii. Kanaan amma biyyattiin Abiyyi yoo carraa argatee jedhee warra Tigraay kana miidhee yoo naannuma isaanitti yoo deebisee hagas humna akka barbaadamu sana argachuu hin danda'ani. Kanaaf Abiyyi fuulduratti Ameerikaadhaanis diina ta'uun isaan oolu. Ameerikaatu irratti goobsee Ameerikaatu akkas godhee reetorikii amma jiru kanarraas waanuma akkasitu mul'ata. Kanaaf kuni kan nutti agarsiisu biyyattii sana Abiyyi dhiisnee jennaan, Abiyyi aangoorra akka turu goonee jennaan balaa ofitti fiduudhaaf deemaa jirra. Kanaaf amma Abiyyi akka achirraa bu'u mormitoota akka waboo fi TDF gargaaruun barbaachisaadha jedheeti gorsa Baayidaniif laatee jira. Egaa Baayiden kana dhaga'ee jira, kana dubbisee jira. Maal akka jedhu hin beeknu. Gama biraatiin manni marii nageenyaa addunyaa booruu waa'ee Itoophiyaa mari'ataa kun egaa yeroo 15ffaa ta'u akkas wayiiti. Yeroo dheeraadhaaf irra deddeebi'ee waa'ee Itoophiyaa mari'achaa ture. Takka waa'ee Itoophiyaa akkasitti kaasee waan beeku hin fakkaatu. Kan mari'atu immoo all other business kan jedhu jalatti. Kanaaf boruus egaa akkuma baratamu waan addaa hin baasu garuu irratti mari'atamuun kuniyyuu waan guddaadha. Kanaaf konsarnidii jedheetuma darbaa jedhama. Konsarni taanee jirra. Haalli jiru gaarii miti. Kuni dhaabachuu qabaa kan jedhu dabarsu jedhamee jira. Egaa dhaggeeffattoota